Galaanaa gaarumsaa ol harkisaa erga dhumee galaanaa. Addis dawwaltee jirta biyya dawwaltee Andu'aalam Fabira. Bilbileera Andu'aalam hin jiru inni telefoonni isaas hin hojjetu dawwalee jalqabeeyyuu sirriitti hin bilbile. Achi booda ijoollee biraa irratti bilbilee odeeffannoo jiru garuu waa takka argadheera. Sanaafuu argitee calluma jennee haasa'uun rakkoodha waan ta'eefanii waan kanarraa haasa'aa jira. Odeeffannoon akkuma reefu silaa haasa'edha. Ganama keessaa sa'aatii 11tti akka wantichi raawwatame barii akka wantichi raawwatamedha. Yeroo sanatti inni bira jiraachuu isaas qulqulleeffadheera. Ammoo inni ammatti to'annaa jala jira. Sanaaf wantichi amma qulqullaa'ee egaa ifa ta'ee uummataaf adda ba'aa deemutti qorannoo sa'aatii dheeraadhaaf gara sa'aatii 5-6 poolisiin iddoo sanarraa akka turee fi akka qulqulleeffachaa ture waan sana qorannoo akka gaggeessaa ture odeeffannoo sanallee dabalataan naa kennaniiru. Sanaaf wanta ta'ugaa obsaan eeguudha. Qorannaan sun itti ba'iinsa isaa obsaan eeguudha. Kanuma waan biraan jiru. Kanaaf waan goonu hundumaa akka dhugaan sun illee dhokannetti akka dhaqee miidhaa obboleessa keenya irratti illee hin finnetti akka dhugaan obboleessa keenya dhokatee nafni irratti waan balaansii ta'e tokko haasa'uun barbaachisaadha isa jedhuuf hin kaase. Okay, galatoome Addisu ammallee fuula Facebook irra maaltu jira? Nama abbaa amantii tokkotu post godhee footoo namaa waliin weellistuu dhanatti fakkaate intala Booranaa takka Caalii Buttoon jedhamtu calqabarra waan ishiin barreessite yartuun farsoo malee waan jaalalaan beektu an jettu barreessite itti aansetoo hayqanani maaliif murtoo kana ofirratti fudhattee kan jettu yaada akkasii barreessite jechaadha. Kana jechuun waa beektii jechaadha. Osoo poolisiin gadi baheetoo waa tokko hin dubbatini dhugaa kana awwaaluu fi warri kana barreessitan ijoolluma Oromoo kun artistoota Oromoo beekamaan intalli tun beekamtuudha jechaadha. Osuma beektee illee dubbachuu hin qabdu osoo poolisiin gadi baheetoo kana hin jedhin dubbachuu hin qabdu. Yoo seerri shira xaxe yeroo sanitti dubbachuu ni dandeessi jechaadha. Ani akka nama tokkootitti tani qoratamu Andu'aalam Gosaa fi obboleettidha. Namuma bira jiru hundaayyuu ollaallee dabalateeto jechaadha. Yoo bakka isaan jiranitti ta'e kun seera waan ta'eef san jechuun immoo Andu'aalam Gosaa kana godhe jechaatu hin jiru. Garuu namni biraa shakkamu adda durummaadhaan. Artist Galaanaan yoo as jala jiraateetii lakkoofsa tokko barreessi yoo jiraatte Galaanaan jiraas jala jechaa jiru. TikTokii qabaachuu Galaanaa iyyuu hin beeku. Galaana jirtaa? Addisu follow isaa ni qaba. Tokko barreessi jaan ni qaba. Ni qaba. Galaana follow xiqqaa qaba isanatti fakkaatu maqaa isaatiin. Isa moo nama biraati? Isa ta'uu Galaana qulqulleeffadhaa gaa. Galaana. Ali maal jetta? Galaanaadhaa follow xiqqaan qabu Galaanaan ni qaba. Yaa inni kun namni Galaanaa gaaromsaa jedhamu follow xiqqaa qaba jala taa'ee jira isa miti. Kabiraati yaa isa miti. Isa miti dhiisaa gaa. Namti dhiisa. Isa miti. Okay, mee Tulluu akkamitti ilaaltaa achirraa Tsiyoonitti fufta? Roobelee dhugaa dubbachuuf xiinxala tokkollee kennuurraa of hin qusadha. Sababiin isaa adda bahuu qaba wanti kuni garummoo Rabbi Waaqayyo lubbuu ishee amaaru wanta jedhamu hin jiru balaan akkasii nama darbee wanta nama naasisu ni mudata. Haa ta'uyyuu malee haqni mucayyoo kanaa bahuu qaba. Haqa ishii baasuu jechuun haqa borullee namoota waan akkasiitiin miidhamanii baasuu jechaadha. Wanti hundi yoo awwaalamaa deeme boru wabiin tokko hin jiru jechaadha. Abbuma barbaade ka'ee yakka adda addaa sirratti raawwatee achi booda haqni kee hin badaa jechaadha. Kana biyyattiin silaa of leenjisuu qabdi. Wantoota akkasii yakkoonni akkasii yoo namaatiin raawwatame hordofanii uummataaf justice yookaan haqa fiduuni wanti sun deebi'ee akka hin raawwanneef. Haa ta'uyyuu malee ammoo waan kanarraati kana sana jedhu hin jiru. Wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Ishii qofa osoo hin ta'in Addisuunis as keessatti dubbateera. Lubbuuwwan baay'eetu badaa jira jechaadha biyya sana keessatti. Daa'ima osoo hin jedhin, manguddoo osoo hin jedhin, dubartii ulfa osoo hin jedhin lubbuu baay'eetu badaa jira jechaadha.
qulqulloonni kun lubbuun akkasumatti tasatti badu kuni dhugaa dubbachuuf oote baay'ee nama gaddisiisa. Osoo biyya qaroome ta'ee addunyaan gaggaragaleetu waan kana dhaabsisu jechaadha. Isaan sagalee tokkoon biyyoonni qarooman kan ka'anii iyyanii fi balaan kuni wantoonni yakka akkasii akka hin babal'anneef. Yoo callisnee ilaalle numatti barachaa dhufna. Torbee tokko iyyinee dhiisnaa, torbee lama iyyinee dhiisnaa. In barbaachisu jechaadha. Wanti kun wantoonni akkasii haqni bahuu qaba yeroo hundu. Haqni hanga jirretti wabiin tokko hin jiru jechaadha. Kanaatiifuu maatii ishii fi firoota ishii saba Oromoo hundaaf jajjabina hawwaa dhiibbaa gochuudha akka haqni kun bahuu fi Roobalee kanuma jechuun barbaada galatoom carraan akka kenniteef. Yaa sanaaf gamaa inni Roobalee waan eeggachuu qabnu namoonni yaada qabna jedhanii yaada baay'ee confusionii uumuuf dhufanii haasa'uu danda'u. Please baay'ee of eeggannaa waan gochuu qabnu haga wanti kun qulqullaa'ee bahutti namoota hundumaa galchidee wantoota haadha taanaan booddee namoonni baay'ee confusionii gadhee waan as keessatti kaasuu danda'u waan gara hamaatti deemuu danda'u kaasuu danda'u ol seenanii baay'ee of eeggannaa godhaa. Wanni irraa fudhannu jira, wanni fudhanne jira. Sanallee ija sanaan ilaalaa mana kana geggeessaa jechuun barbaada. Yaada qabu kanuma. Alii Saabiti waan dabaltu qabdaa? Artistoonni Oromoodhaa yoo jirtanii seenaa carraa fudhadhaa. Yaada jiru fixxe yaadni niin qabu umma silaa yaada namarraa fuuneetu Facebook irrallee dubbisuu yoo baannee gaariidha. Wanni ta'uu hin beekamu namni kunis yaada mataa isaa xiinxala mataa isaa kennatu baay'een jiraachuu danda'a. Ammoo dubbii abbuma bira jiruu fi abbuma gartee jaartiin irraa duute santu beeka inni jira lubbuuni. Nuti silaa isarraa hanga waa dhageenyu osoo dubbachuu baannee xiinxalaa asirra kennuu baannee natti tola. Immoo justice haqa warri jettan haqa biyya san keessatti haqni Hacaaluu silaa haqni ba'ee haqa Hacaaluu ba'a. Haqni Hacaaluutu osoo kana ilaallee ijaan garuu bade. Kanallee ni ba'a mootummaan biyya sanii haqa baasaa waan jettu irraa abdiin qabnu. Ani akka yaada kiyyaatti isii nafsa isii rabbi amaaru maatiidhaaf immoo jajjabina rabbi haa kennu. Isiin duute waan dabarteen dabarte isaaf immoo kabakanii yaadu namni jiru waan jiruun dhiisu. Isa namni akka hamaa ta'e gar tokkoon jaartiis dhabee akkasiin ulfaa wajjin haadha manaa dhabee jireenyi isaallee kabadee isa tilmaama kiyyaanis yoo akka nam tokkotti yaadee kan nu taate kannachuun hin danda'a. Dhugaa ta'uu danda'a, dhugaa ta'uu dhabuu danda'a. Immoo an akka nam tokkotti tilmaameetiin ture, yaaddaweetiin ture waan kanarraa. Kan inni yaaddawee sirba tokko qeentee inni gallakkise dhaggeeffadhee sirba san irratti mucaan sun biyya san keessa taa'ee jechoota kanaa kan akkamiif fayyadamee haala mootummaa ammaa tana beenu wajjin baay'ee yaadda'uu ture jechuudha. Sirboonni sun waan gurguddoo if keessaa qaba jechoonni inni jee jechoota waan kanaa oliitti illee hojjechiisuu danda'u. Anammallee shakkiin kiyya mootummaa kanarraa gadi hin bu'u. Wanni kun akkuma fedhe yoo ta'u isaa walitti diruunis ta'u. Akka hookarri kun jidduu ka'ee wanni kun uumamus godhuu irrattis ta'u abbaan irratti dalage sababaan sirbuma san iyyeettiin fudhadhaanii akka nama gartee waan kana hubatutti ammoo waan hundarraa waa jechuu dandeenya hanga afaan isaatii waa dhageenyu isattis murteessuu isittis namni waan dhabdeen qabdu yeroo ammaatti isii ulfa garaa qabdu ilmoos isan arguu feetu calma jettee fooqirraa darbuunis waan mataa naman seenne. Inni sosoonnummaan fedhe taate haadha mana isaa. Yaa amma gamaadhi waan amma taasifte irratti aliyyee waan amma taasifte irratti maaliif fakkeenyaa fi amma amma waan walleejji wal qabsiiste kaasuudhaaf yaalii goote. Fakkeenyaaf amma seetaappii ati fooqii irraa of darbii waan akkasii hojjeteera waan ta'eef waan wallee akkasiitiin mootummaan wallee kanaa wajjin wal qabsiisee iseedhaan fooqii irraa of darbiitii. Isa hiniina waan jedhu seetaappii akkasiidha. Yoo isiidhaaf maal godheedha kan namni sun lubbuu isaa dabarsee kan. No akkasii miti yoo isa inni amala hinaaffaa qabaatu nama andu ala min beeku
Anwala mootii namaatti carraan arganne. Wanni walleedha walleen yeroo dheeraa tureera erga walleen sun ba'ee hammami. Soo sanaa fi yootuu dhimma irra qabaatee mootummaa irraa ta'ee seeratti illee isa dhiyeessuu danda'a jechuudha. Yoo wanti No irratti hin dhiyeessu addi seeratti hin dhiyeessu. Karaa shiraatiin dalaga malee irratti hin dhiyeessu. Mootummaa kana walumaan beeknami. Karaa biraatiin dalaga. Namatti ergee nama intala jalatti ergee yoo namni biratti ergee nama hinaafu ta'e. Nama isaa walitti ilaali amma maaliif kallattii kanaan amma fakkeenyaa fi kallattii kanaanii ani akka kootti maaliif ani fudhadhu amma kallattii kanaan maaliif utuu dhimma irraa qabaatee right away yeroo masana argitee akshinii irratti fudhata ture sochii masana irratti fudhata mootummaan argitee sanaaf gama sanaa wajjin wal qabsiisnee ilaaluun iyyuu dogoggoranitti fakkaata isa kanaa. Maatii keessatti yeroo baay'ee rakkoon dhala taa'e abbaa manaa fi haadha manaa walitti bu'uu danda'u. Yeroo sanatti maaltu ta'e eessa turte eenyu wajjin turte isa sanatu ilaalama jechuudha argitee. Isa sana immoo bifa qorannootiin itti adeemama. Nuti obboleessa keenya irraa waan akka rakkoo tokko hin qabnu dhugaadha inni weellisaadha famasiidha aartii Oromoo guddisuu keessatti shoora guddaa muuziqaan Oromoo akka baay'ee dhaga'amu keessatti shoora Andu'aalem taphate eenyu keenyaaf iyyuu ifaadha jechuudha. Ifaadha dhugaa dubbachuudhaaf akka Hacaaluutti ilaalla. Haa ta'u malee garuu obboleettii kana ani kiliippiidhaan hin beekaa mucaa bareedduu argitee namni viidiyoo isaa irratti ilaalee mucayyoo kana hin jaallanne hin jiru tokko hundumtuu jechuudha. Argitee aartiidhaan dhuftee beekamte mucayyoon kunillee. Ammoo dhugaa dubbachuudhaaf mucayyoo kana durumaa jalqabee illee baay'ee heerumayyuu akka geesseetti ilaaluun ture. Amma immoo akka daa'ima kiyya ishee xiqqootti ilaala dhugaa dubbachuudhaaf. Akka sanatti natti dhaga'ame jechuudha. Maaliif rakkoon uumamuu danda'a hin uumama namni walitti bu'a mana keessatti. Hundumti keenyaadha manaa qabna bara. Walitti buuna. Ibn Ameerikaa ta'ee biyyatti jaartii kiyya nan lola bilbilaan. Argitee as taa'e iyyuu jechuudha. Inkaan na bira jiraattee miti. Sanaafi rakkoodha. Sanaaf isa sana keessatti rakkoon uumamuu danda'a. Wanta kana immoo isatu raawwate jechaan jirru. Garuu wanti kun amma seeraan qulqullaa'ee gadi bahutti obsaan eeguu fi xiinxala akkasii rakkoo wajjin argite wanti kun akka komplikeet ta'u gochuu irraati of eeggachuu. Dhugaan mucayyoo kanas dhokatee hafuu hin qabu. Obboleessa keenya irrattis immoo seeraa ala murtiin dabaa kennamuu qabu. Kanaafiti waan dubbannu irraa of eeggannee waan adeemu sana obsaan eeguu qabna jechuudha. Garuu naannoo kallattiin inni shakkee karsanii kun tilmaama shakkii qiyya malee akkas ta'a jechuu qiyyaa miti kun immoo shakkii qiyya isaan dhugaa immoo rabbii baasa malee mootummaa Itoophiyaa dhugaa baasaas jennee dhugaa dubbachuuf mootummaan sun dhugaa ni baasaa yoo naan jette wallaahi inni baasa jee xiqqoomallee yaadu mootummaa namni jiru kun jechuudha. Hanguma qaduraan ture sanillee mootummaan kun irratti hojjetee dhugaa ni baasa jee abdii irraa hin qabu yoo ibsame malee jechuudha. Kanaaf amma dhugaan namni irraa eegamu abbichummaa wanni sun bira godhamte silaa diinni namaan dhokatu. Yoo hangam fedhe namni dhohisuudhaaf yaadallee diinni namaa dhokachuu hin danda'u rabbi nama baasa. Yoo kana uumaa harka. Hacaaluu bira turte maal baafte? Mucayyoon Hacaaluu wajjin gaafa sanaa ishee bira jira jedhamte maal baafte? Mana hidhaatti bilisa baatee bar. Waan tokko waan baastee hin qabdu. Okay. Galatoon Ali ani ammaa fi takkaamee dhiifa wajjin haasa'uun hayyamtanii? itti Faatuma. Ayyeeshii akkam nagaa qabdanii ani wanni jechuu barbaadu tokko ilmi namaa wayita du'u waan kanaan du'ee akkanaan du'ee namni waa hedduu haasa'uu danda'a beektaa? Waa hedduu irraa kaastee haasa'uu dandeetta. Ammaa miti waan amma jiru osoo hin taane waan waggaa har'aa uumame hunda kaastee haasa'uu dandeetta. Wanni tokko wanni beekuu qabnu ani hordoftu amantii Islaamaati. Oromoos hin qeequ, Amaaras hin qeequ, nama du'ellee immoo hin qeequ, nama jirullee akkasumatti qeequu hin danda'u. Garuu wanni tokko wanni ani itti amanu tokko ni jira. Ilmi namaa namni ajjeesee qofaa miti ka du'uu danda'u. Dhugaa akka jedhame namtittiin tun mucayyoon duute tun of darbitee yoo ka duute taate waa hedduu shakkuu ni dandeenya. Garuu immoo namni ajjeesee qofaa miti ilmi namaa ka du'uu danda'u. Nafseen keenya anammoo akkanumatti si wajjin haasa'u du'uu nan danda'a. Fe'ameetiniin yookaan immoo gufadhee kufee du'uu nan danda'a.
wanni ani isin jechaa jiru gaaf kana ani namni na ajjeesee jechuun hin danda'amu. Ofiimmoo lafumaa ka'eetiin rabbillee na ajjeese jechuun danda'u dhugaan harka rabbii jirti. Inni lammataa immoo namni bira jirullee baasuu hin danda'u dhugaa kana. Dhugaa dubbanne yoo jenne akkuma obboleessi kiyya jedhetti dhugaan Hacaaluu hin baane dhugaan weellisaa Daadhii Galaanaa hin baane dhugaan nama hedduu hin baane dhugaa dubbachuuf jechuudha. Biyya kanatti immoo dhugaan ni baha jedhee anillee akkuma Aliyyiin dubbatan hin yaadu. Garuu wanni an guddaan dubbachuu barbaadu dubbii kana gocha hojjetame kana mootummaanis haga dandeenye karaa mootummaatiinis karaa namaatiinis osoo wal qabsiisnee dubbachuu baanne. Amma waan inni sirba obboleessi kiyya Aliyyii jedhee irratti weelluu wayii weeddisee turee jedhee inni kun. Waan kadhamu nu quban qabnu ani baay'ee nama hordoftullee miti sooshaal miidiyaallee garuu waan kana quban qabu osoo wanni kun dhugaa waan jiru ta'e nan dhagahaa ture. Weellisuu ni danda'a namni kun yookaan immoo mootummaan ijarran kaa'anne waan kana jechuudha. Garuu gaafa nu as biratti baanee marii goonee waan kana haasofnu qaamni mootummaa baay'eetu nu keessa jiraachuu danda'a ammaan tana. Indoom haga hafee nama kanarratti shakkii uumaa jirra jechuudha. Mootummaan kun edaa namni kun badii baay'ee hojjetee jira mootummaatu hin agarre malee yaada jedhu mootummaa irratti uumuu dandeenya. Qaamni mootummaa as keessa jiraachuu danda'a isiniin jedhee jira. Akkasanii waan karaa mootummaatiin osoo wal qabsiisuu baannee natti tola. Inni biraa immoo sagaleen teekuttee Faaxuma. Teessan obboleettii teessan ajjeestan jettee haasaa turte. Osoo waan kana haasa'uu baattee natti tola. Dhugaadha wanni ati dubbatte waan jiru garuu ani amma wanni guruppii kana keessa seeneef dhugaa baasuu fi dhugaa laaluu fi yoo dhugaan jira akka jiraatu mamii waan qabuuf jechuu sammuu kiyya keessa dhugaa wayii baasuuf as keessa seenee jira. Yoo ammoo ati namni jaartii teessan ajjeesinaa obboleettii teessan ajjeesinaa haadha teessan ajjeesinaa walitti haasoftu maalan yaada beektaa sammuu kiyya keessatti Andu'aalam jaartii ofii ajjeesee jira jechuu waan jedhu sammuu kiyya keessa na fida. Mikniyaatum namni as keessa jiru nama baay'ee gara nama 500 namni kun hunduu shakkii sammuu ofii keessaa qaba. Gaafa ati immoo asitti waa dubbattu ati mariisisuuf jette waan kana yookaan immoo dhaamsa dabarsuu barbaaddeetiin hin jette garuu waan kana namni gara sammuu isaa saayikooloojii sammuun isaa gaafii sammuun isaa gaafataa jiru wajjin walitti fidee haasa'uu danda'a waan ta'eef ammaan kanatti ani gara kiyyaan jechuu kunoo afaan soomanaatiin jira rabbii kiyyeen kadhaaf namtitti tana obboleettii tiyya tana dhugaa isii rabbiin haa baasuuf rabbii isiin kadhadha isiin of ajjeestellee hin jedhu obboleessi kiyyaan Andu'aalamillee ajjeese hin jedhu gonkumaa jechuu wanni an kadhadhuuf guddaan dhugaa isii akka bahu waan toora sooshaal miidiyaa feesbuukii tiiktookii waa baay'ee namni barreessuu danda'a waan kana hunda dhuftee yoo asitti kan nu dubbistu taate bakka shakkiin keenya gara hin taane deema ammallee taanaan dhugaan ka jiru obboleessa keenya fi rabbiin jidduu qaama mootummaa jidduu yoo qaamni mootummaa harkarra qabate nu homaa gochuu hin dandeenyu yoo dhugaa jaarsi illee harkarra qabate nu homaa gochuu hin dandeenyu akka kaleessa Hacaalullee dhugaa Hacaaluu baasuu hin dandeenyu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Dhugaa ka baasu rabbii tokkicha yoo dhugaa rabbiin nu baase rabbii keenya kadhachuu malee as biratti toora wanni irratti kun barreeffamee jira jaarsi jaartii ofii akkatti ajjeesaa jira kana kan waati dubbattu namni waa beeku beekumsa namni qabu hin hubata si hubata beeta jazbaan akka kiyyaa dammoo si hubachuu hin danda'u ahaayidaa wanni kun akkanaa jedheetiin yaaduu danda'a waan ta'eef sababa kanaatti seenee dubbachuu barbaade yoo kawaa balleessi taate immoo dhiifama naa godhaa dhugaa obboleettii teennaa rabbiin haa baasu anis dubartiidha miidhaa dubartiirra ga'u hin barbaadu dhugaa jiru hundaa rabbiin haa baasu obboleessa keenyallee dhugaa isaa rabbiin baasee rabbiin hidhaa isaa baasu. Ani kan waan dhaamu dhiifama yoo. Galatoome haa ta'e galatoome tokkoffaayi dhiirri ammallee irra deebi'een dubbadhaa dhiirri Oromoo dubartii Oromoo ija keenya duratti ajjeesaa jira keessattuu haadha isaatii fi haadha warraa isaa kan ammoo ragaadhaan himaa too deemaa turre kuni dhaabaa jechaa ni jirra kuni hin dhaabbatu yoo jettillee kuni waan hin fakkaanne jechaadha. Dhaabadhaa jechaa jirra tan akkanaa kana. Namni kun ifaan ifa dubbachaa jirra agartee taatee amma Ameerikaa keessatti dheengadda taate Jarman keessatti an ta'e biyya Arabaa kana dura dheengaddas tan ta'e Adaamatti tan ta'e tani Harargeetti ta'e gaggabaabsee sitti himaa bakka hundatti kana dhiiratu haadha warraa isaanii ajjeesee jechaadha ragaadhaan dubbachaa jirra dhaabbachuu qaba jennabe. Amma Andu'aalam gosa akkas godhe hin jenne. Dheengadda waan ta'e sitti himu asuma ani Adaamaan jiraadha. Abbaan manaa jaartii ofii albeedhaan mormarraa muree Oromoodha innis isinis Oromoodha. Albeedhaan mormarraa muree ajjeesee jira. Dhageessanii yoo jiraattan jechuudha. Asuma magaalaa Adaamaatti hojjettu isiin barsiistuudha inni hojjetaa mootummaati. Baankii keessa dalaga. Wanni ani sin jechaa jiru wanni ati dubbataa jirtu kun bar ani hundaa caala ana gammachiisa. Wanni ati amma jechaa jirtu kun maaliif an dubartiidha.
waan bor haadha abbaa manaa kiyyaan narra gahu hin beeku waan bor obboleessi kiyyaan narra gahu hin beeku wanni ati dubbattu hundaa caala akka mirga kiyyaaf mormataa jirtu sirriitti naa gala dhugaa akka ta'e nan beeka garuu amma wanni nus ajandaan nu haasaa jirru ajandaa jaartii Andu'aalam ajandaa Qananii waan ta'eef waan du'aa haasaa jirra ebaluun jaartii kee ajjeesti dhaab yoo kajanfaa inni beetan jechaa jirru eenyu faate isa tan jechaa jirru mootummaani dhugaa gadi baasuu qaba haqaan hojjechuu qaba asiachi sobeetillee Andu'aalam irrattillee dhiibbaa gochuu hin qabu haqa jirtu gadi baasuu qaba jenneetu mootummaa irratti dhiibbaa gochaa jirra gara Andu'aalamiin garuu dubbiin akkasii kun babal'atee jira intala naannoo Amaaraa irratti daa'ima san irratti waan raawwatame Simboo irratti waan raawwatame kinoo tulluun as keessa jira waggaa tokko dura aniif tulluun abbootii seeraa dubbisuudhaan biyya keessatti intala qabbannee saniin wal qabateetoo isaanillee wanti dubartii irratti raawwatame baay'een akka jiru nutti manii waan kana dhiibbaa irratti godhaadhaa nullee nu gargaaraa dubartii keenya ajjeesaa jiru jedhaniitoo gorsa nuu kennanii gaafa aniif tulluun kaanetoo waan kana irratti dhiibbaa goonu shira adda addaa oromumti nurratti xaxee warrumti miidiyaa kana irra jiru keessattuu anarratti na dura dhaabbatanii shamarran kan kana godhan osoo guyyaa sani waa'ee qabbannee san irratti guutuun Oromoon miidiyaa kanarra jiru nu waliin dhaabbate haadha ofii dhiirumti tokko ol ka'eetoo haadha ofii ajjeesu haadha warraa ofii ajjeesu akkuma salphaatitti jechaadha amma faashinii ta'ee jira bee okay eenyu fan kennaa Tsiyoon jirta asitu as keessa ture nagaa keessanii carraa kana waan kenniteef galatoomii ani yaada kennu ijoolleen baay'ee dubbatanii jiru Andu'aalamis wanna kana godhuu hin danda'u kan immoo godhullee danda'u aba garuu hundi keenya asaabii barbaanne dubbachuurra wanni seer inni irra ga'ee osoo dubbatee shaggaadhaan jedha mucayyoo tana immoo bexaam ittiin ishii jaaladha seerri tani Haacaaluu Hundeessaa seerri dhugaa gadi baasee jira Andaadhii Galaan gadi baasee jira Simboo gadi baasee jira engadduma Simboon tan gudeeddamte tan intala warra Amaaraa daa'ima san gadi baasee jira amma nuyi mootummaa irratti dhiibbaa gochaa jirra malee ebeelota akkas godhee jechaa hin jirru Tsiyoon okay kana jechaan jirtan garuu anis yaadan qabu ennaan dubbadhee namni biraatis yaada qabu ennaa dubbatee wanni hojjetame samuu hin danda'a jedhee kana yaadaan dhugumaa seerri ijoollee baay'ee du'aniitis daffaramaniis wanna baay'ee furmaata nu kennaa hin jiru garuu immoo wanni anis wannan yaadeen dubbadha namni baay'ee immoo wanna yaade dubbata amma Andu'aalam kana godhees namni jedhu jira ijoolleen shakkanis jiranii dhuguma immoo ishiin ennaa kuftu isa inni qofne ennaa jiraate namni hundi isaatu godhe jedhanii yaaduu danda'an garuu wanni kun maal akka ta'e hundi keenya hin beeku yookaan immoo bakkee sanirra namni jiru namni arge ufee ennaa nu himuu baate hundi keenya hin beeku duute jedhamneet ageenye malee kufte ennaa jedhan ageenye malee bakkee san hundi keenya hin jiru namni bakkee san jiru yookaan immoo sirriitti wanna hojjetame kan namni beeku ufee ennaa nu himuu baate hundi keenya hin beeknu garuu dhugaa jiru oksina malee hundi keenya yaada keenya innaa baasnu dhugaa jiru amma mootummaa irratti dhiibbaa godhinu irratti osoo hin taane mootummaa irratti dhiibbaa godhabilitti mootummaa irraan wanna takka hin qabu mootummaa waa tokko naa godha jedheetis nama du'es naa furmaata naaf kenna jedheetis yaadu nama daffarameetis furmaata naaf kenna jedhee yaadu garuu akkuma jirutti ta'ee tooyi akkuma jirutti ta'ee too dhiibbaa godhi mootummaa irratti haqa gadi baasi jedhee too dhaamsa dabarsu azala ta'anii dhaggeeffachaa keessanitti namni jiru namni amma masiin hiriyaashiiti ijoolleen baay'ee hiriyaashiiti ufanii wanna beekan osoo nutti himan jedhee kan yaadaan bakkee sanitti akka mootummaa irrattis miidhaa goon dhugaa jiru ufanii mootummaa namootatti akka himaniin jedhaan. Lakkin ilaali Tsiyoon waa tokko beeki namni tokko dhufeetoo ebeelota intala kan akkas godhee ragaa tokko malee namni dhuunfan tokko dubbachuu asitti hin eeyyamnuuf maaliif borutti gaafatamna kana tani dubbachuu qabu warra dhimma san qabatee qorachaa jiru poolisii santu dubbata malee nuyi
ebelo takkas godhe ijaani nagarre ka o bira dhaabbanne to argine okay yoo ragaa video qabaatan ammoo kinooti ragaan kana isa takkas godhe ebelo takkas godhe jechuun hin danda'amu saniin alatti hiriyaa isaanii ta'anii ta'u osuma beekani eenyu akkas godhanii osuma beekani iyyuu akkamitti miidiyaa irratti akkamitti san dubbatu. Okay. Mijaayyo tanaaf waaqatu haqa ishii baasaa fi garuu amma innis ishii bira osoo jiraate illee amma yeroon bakka ishii aarteet illee of gatuu hin dandeessi wanna hin taane illee argitee of gatuu hin dandeessi beektaa inni qofti kana hin godha jenneetis yaaduu hin qabne namni tokko abbaa warraa isaa wajjiniin aaree yookaan immoo abbaa warraa isaati irratti wanna hin taane tokko argee bakka ani jiraachuu hin barbaadu jedheetis bakka murtii godhee ofis gatuu hin dandeechi jedheetan yaadaan akka kootitti. Okay, mee Elias Afachu namni tokko kino Harargee jedhu kun mee warra mootummaa keessaa inatti fakkaate. Tsiyoon ati galatoomi mee Harargee itti fufi. Galatooma Oromoo nama baay'ee asirra dhaggeeffachaa jira yeroon isin laalu. Yeroo waan isin hin jedhu takkallee daftanii namni tokko waa murteessuun ni jabaata. Amma yeroo ammaa kana keessatti waa murteessuun ni jabaata. Namni hundinuu yaada garaagaraa qaba. Kaaniif darbitee, kaaniif akkanatti gootee, kaan isaatu godhee jechuun ni jabaata. Hangam ogeessi fayyaatii fi qaamni mootummaa ilaalee as bahee dubbatee sanboota xiinxalli hawaasni ammoo namni ijaan arge yoo jiraate sanboota as bahee gara murtii deema. Garuu akkanumatti lafaa kaanii Andu'aalam akkana godhee jechuunis ni ulfaata. Haadha warraa isaati. Daftanii gara murtee deemuun ni ulfaata jedhee. Asitti namni murteesse hin jiru mootummaa irratti dhiibbaa gochaa jirraa isin jechaa iraabe. Amma mootummaan gabbaasee waan kana gara miidiyaatiinis ifa godhutti obsaan yoo ganni bareedaa fakkaata. Amma mootummaan dhugaa haqa intala kanaa hin baasaa? Dhugaan hedduun hin baane ani akka qaama mootummaa osoo hin ta'in akka mataa kootitti isin hojii malee jira. Garuu wanni isin hin jedhu gara mootummaa osoo hin taane nuti akka hawaasaatti gabbaanee dhimma dubartii irratti gartee hojjetamaa jiru kana akka hawaasaatti irraa dubbachuu qabna. Gara mootummaa osoo hin ta'in dhiibbaa mootummaa irratti akkuma jirutti godhaa osoo jirru. Garuu gabbaanee hawaasni maaliif wanni kun deddeebi'ee hawaasa Oromoo kana deddeebi'ee godhamaa jira? Maaliif mootummaan furmaata hin kennine? Maaliif hawaasni furmaata hin kennine? Maaliif tarkaanfiin keessa deebii hin qabne nama irratti raawwatamne? Nama waan kana raawwate irratti kan jiru irratti ilaalamaa jira amma gartee kana irratti haa hojjennu hawaasni galatooma. Kana dubbachuuf seenee isinirraa ba'a. Galatooma. Nama mootummaa deeggaruu na fakkaata oggita akka nama mootummaa deeggaruutti du'aa dhuftu sanaaf namni haala mijjeessu jiru mootummaadha jee nama amanuun osoonif duuti kana dura taate dhugaan jiru bahee abbaan badii adaba harkate ilaalu kute silaa kutu baate gaariidha. Yaada keetti fufi ati akkasumatti yaada keetti fufi. Mee namni seera ijoolleen Oromoota seera barattoota seeraan taatan lakkoofsa sadinaa barreessa olana isin galcha fooloo na godhaatu. Harargee silaaboo baatii gaarii ture. Osooniif mucayyoon daa'imni simboon sun tagudeedamtee akkasitti mucaan bishaan sun qisaasamte san tan gaafa dhiyoo naannoo Amaaraatti gurbaan akkasitti taphatee ajjeese sun adaba gayaa harkatte lubbuun namaa kabaja harkatte bisan keessatti. Warra siyaasaa keessa jiranuu jenna. Biyya teenyatti lubbuun namaa gatii dhabdee jirti. Anammam isin artistii haadha manaa artistii tana jettan. Battee urgeessaa akkamitti akka du'e ni beena. Akkamitti du'a saree akka du'e namni kun ilaalcha maal qabaatee maal ta'ee yakka maalii yakkee wanni akkanaa ta'a. Biyya akkasii tanarraa haqa eeguun haqaatu bahaa jaanii eeguun gaangeerra dhalee eeguudha. Dhiibbaa sirra goonaa waa hedduudha dhiibbaa godhuudhaaf yaalle yoo namni nama dhaga'u jiraate yoo mootummaan komii uummataa dhaga'u jiraate dhiibbaan uummataa waa godhuu dandeessi. Akka uummataatti. Artiist Aliyyi mee osoo haqa Amiin Mahammad
baasani mootummaan osoo haqa Abdul Jabbar baasani anaa caalu andaadhii galaan osoo baasani amma waa'ee taateen kun hin ta'a osoo uummanni Oromoo yeroo sanirraa jabaatee tokko ta'eeto mootummaa irratti dhiibbaa godhe wanti kun amma hin dhalataa. Dhalachuu dhiisi yoo namni tokko namni yakka akkanaa dalagee adaba gayaa adabame namni lubbuu fi jibbee waa godhu hin jiru. Biyya teenya keessatti namni nama jeesuuf jarjara. Biyya lubbuun namaa keessa gatii dhabdee jechuudha. Namni akka namaa yaadu lubbuun namaa ifa harkatti akka baddu hin barbaadu. Lubbuu namaa balleessu namni hin feene namatti hin jarjaru. Durriyyeen immoo dhiiga barte fiidee waa ajjeefti hoggaa ajjeefte mootummaa kanaaf maal akka gootu annaan galuu dabballee taati maal taati bu'aa maal akka irraa argatu hin beeku. Mootummaan kun ilaa arra lubbuu Artisti tufaa orgalcha moderatoroonni. Lubbuu namaa taqisaasamtuuf takka tan mootummaan kun nama san seeraaf dhiyeessee adaba gayaa adabe hin agarre. Immoo lubbuun namaa eeguu mootummaan kun aangoorra dhufe akka baala mukaatti urgufamte. Lubbuun Oromoo keessattuu gatii dhabde. Alaa fi biyya keessattis. Ani mootummaan kun akka Oromoon dhumtu barbaada. Tahi woomasaan naagaluu dide woomasaatiin irraa beekuu dadhabee waa takka illee. Kanaaf mootummaa kanaatu haqa baasaa anis isin wajjin akka uummataa ta'e dhiibbaa akka gootanii obboleessi kiyya jee kan Harargee jiru armaa pippii kan uffate suni. Yooniif mootummaan kun isinillee kan isin hin dhageenye ta'e isinis gaafa rakkoon dhufte gama keenya dhuftanii akka uummata akka wanna gootan taate. Maali wanni isin mootummaa kana wajjin itti hojjettaniif? Mootummaa jechuun dura maali? Mootummaan nagee uummataa eeguu hin dandeenye. Mootummaan lubbuu namaa tabaddu baasee abbaa lubbuu baasee adabuu hin dandeenye. Mootummaa akkamii mootummaan kun mootummaa nuti mootummaa jennu kun? An kana gaafii nuti ta'u jechuudha. Gaafii tanaaf deebisa warra mootummaa kana deeggaruu fi qaama mootummaa kaas jala ta'anii nu dhaggeeffatan. Ammallee ni jira nu dhaggeeffatan ni beeka. Isinirraa eegganna. Ammoo wanni isinirraa. Artisti Aliyyi dhugaa keetu waan ati dubbatte namumti mootummaa deeggaruullee dhufanii tooyi mootummaan haqa baasuu qabatan jedhan hin jiru baay'een isaanii. Garuu ammoo gara sooshaal miidiyaatiin deeggartoonni mootummaa kana warri jedhan waan faallaa haasa'aa akka jiran. Waan akkasiisan akka barreessaa jiran duratti illee sanirraa nan haasa'aa ture. Maalidha inni kun meetan asirratti caalii hin mul'atu kaa sirritti maalidha inni? Kun amma daqiiqaa 20 dura kan poostii godhamedha. Mucaa ishee ganama gootee turtedha jechuudha. Bakka jaalalli jiruu malee gammachuu malee of ajjeesuun hin jiru. Jiraatu gadduu baay'ee du'u. Gadiinuu baay'aan jedhu miti reette barreeffamni jalaa kun kan Booranaan barreeffame sanadha. Yaadi ka'aa jiru baay'ee gabbifatu. Taphni tuni weellistuu sanii miti? Yaa isheedha kun. Bakka jaalalli jiru maal jettee? Bakka jaalalli jiru jibbiin jiru? Bakka jaalalli jiruu malee gammachuu malee of ajjeesuun hin jiru. Ergaa guddaa of keessaa qabdi waanta kun. Sinii galee. Amma laala akkuma gartee namaatti yoo yaadne Rabbiin dhugaa dho'isuun jaallatu beekaa jira keenya abalu jaalanne inni dhugaa dho'isuu hin dandeenyu. Sa'a 11tti namni biraa jaartii nama biraa waan godhuun qabu takka jaa. Yoo obboleettiin aantu alamis jiraatte jaarsaa jaartiin beedruumii fi ifiif wajjin rafan malee nama biraa darrabatanii rafan. Sa'a 11tti namni ka'ee fooqii gubbaa'eef gad darbu kallattiin bunni mataa keessa nama dhufu waan mooliin beenu hundi keenya jechuudha. Dhugaan kan Rabbiiti. Haqa muciyyoo tanaa Rabbi haa baasu. Ammoo maaliif yaa kan inni baay'ee asirra dubbadhaan ture ani iddoo biraatti. Bara kana magaalaa Finfinnee keessatti amma iddoo baay'eetti kaameraa jira jedhama. Bara teekinooloojiidha bara magaalaan guddatedha. Iddoo baay'eetti amma gara mana namaatti yoo deemtee gamoodha gara gamootti yoo deemtee kaameraadha iddoo hundumaati. Caafii Oromiyaa keessa illee isa Finfinnee walakkaa dhiisiiti. Oromiyaa keessa caafii irrallee kaameraan gaxxamamee jira. Kaameraa irratti mana dhuunfaa irratti waajjira mootummaa garaa garaa irratti gamoo gurguddaa irratti kaameraan gaxxamamee jira jechuudha.
akkamittiin wanti kun ammadame amma kaa'ame gamoo shanaffaarraa of darbattee duutee wanti jedhamu kun ka'e wanti jedhu hunda keenyaaf iyyuu gaaffii guddaadha. Moo yeroo sana gamoon sun irra kaameraan hin jiru. Yoo kaameraan jira deema maaliif ragaa qabatamaan gadi ba'ee kunoo waan akkas akkasiiti jedhame deebii quufsammaaf hin deebifamu wanti jedhullee anaaf gaaffii kooti. Kana dura laal muuxannoo qabna nuyi intala godina Jimmaatti dhalattee Finfinnee kana abbaa warraa ishii waliin dhuftee abbaa warraa ishii maal jedhee ani biran jiru dirree xiyyaaratan jira gaafa ishiin fooqirraa of darbitu jedhan gaafa dura fooqirraa of gad darbiteedhan achi haati intarbii gaafatamnaan sobaa jette haati reeffa ishiinatu dhiqee soba sunii jette amma faashinii ta'ee jira nama waa godhaniitoo ebelutu akkas godhee akkas of gootee an jedhamuun kun faashinii godhee jira maaliif akkas ta'ee nutu callise sabatu akka sabaa mootummaa deeggari woboo deeggari dhimma kan keessan garuu waan akkasii kana laal mootummaas deeggartu duuti kun yoo dura hin dhaabbatin hin dhaabbatu jechaadha kanuma irratti illee walii haa gallume namni ajjeefame hin qabu. Yeroo darbe waa'ee dhimma carraan koo na fakkaata. Kan Eliyaas carraan obsi obboleessi. Heeban irratti Eliyaas itti fuuf. Eliyaas sagaleen kee fagoo jira. Tole amma hoo dhaga'amaa? Nagaama. Tole galatooma marii bareedarra jirtanii. Yeroo amma keessa jirru kun egaa Rabbi lubbuu isii akkasaa godhaa baraaroo sun ta'een dhugaa isii Rabbi haa baasuudha yeroo itti jennudha. Wanti kun akkaataan itti dubbatan baay'ee nama dhibaadha. Maaliif jennaan mucaan sunii fi mucayyoon sun akka malee wal jaallatanii akkaan argaa turetti jechuudha. Akkasuma immoo akkaataan isiin itti duute kuni waan namaaf hin liqimsamneedha. Fooqii shanaffaa irraa of darbitee gaafa jedhamu. Isiin tun ilma namaati lilmoo yookaan hoccuu miti akkasumatti jaallastee hin buune namni kun yeroo du'u sagalee dhageessisuutu jira yeroo lafatti bu'u lafatti kufuyyuu sagalee dhageessisuutu jira namni fooqiin shan erga ta'e shanaffaa irraa erga kuftee fooqi san gubbaa ilma namaattu gala arguun mala dhaga'uun mala immoo akkasumatti jaallisaniituma baalee irra uffisanii fooqii shanaffaa irraa of darbitee yookaan darbamtee eenyu akka ajjeese hin beekamu kan jedhamu kun namaaf hin liqimsamu maaliif jennaan yeroo hedduu mootummaan kun mootummaa shiraati waan godhe hundaayyuu deebseetii ukkaamsee baalee irra uffiseetii bira darba jechuudha qaroo Oromoo hedduu akkasumatti nyaachisaa ture tanaan dura waan godhame hin beektan jechuudha. Yeroo wanni wayii uumamu gara siyaasa isaatitti harkisa siyaasa irratti dalaga jechuudha keessatti mucaan kun qaroo Oromooti weellisaa Oromooti artistii cimaa artistii guddaadha dagaagina artii afaan Oromoo keessatti qooda guddaa qaba so kallattiidhaan isa akkas gochuu osoo hin ta'in kallattiidhaan isa miidhuu yookaan immoo artii Oromoo san laaffisuuf yookaan immoo hojii isaa san laaffisuuf ni godhama kun hin godhamu mootummaan hin godhu jechuu hin dandeenyu ni godhas jechuu dandeenya maaliif jennaan osoo gochuu baateeyyuu dhugaa isiisan silaa akka fooqii shanaffaa irraa jedhame san hin baasaa ture garuu mootummaan kun yeroo hedduu jechuudha artistoonni Oromoo ta'ee namoonni dhuunfaa yeroo Finfinnee ta'ee naannoo biraattis ajjeefamanii tokkolleen kan dhugaan hanga ammaa bahe hin jiru maaliif in barbaadu dhugaa san baasu jechuudha dhugaa baasuu irra siyaasa irratti dalaguu jaallata mootummaan kun jechuudha erga mootummaan kun biyya san bulchuu eegale namoonni nuti dhabaa jirru namoota deebinee argachuu hin dandeenyedha namoota qaaliidha namoota ciccimaadha akka waan itti yaadanii itti saganteeffatanii waan kana gochaa jiranii hamilee Oromoo cabsuudhaaf yookaan Oromoo ittiin gabroomsuudhaaf ittiin jiilchisuudhaaf akkuma harka muraaf harma muraa jiilchisuudhaaf godhan ummata keenya cabsan san ammallee Itoophiyaa takkitti san ijaaruudhaaf yookaan Itoophiyummaa san cimsuudhaaf sabboonummaa Oromoo dhabamsiisuu waan qabanii fi warra sabboonummaa Oromoo leellisu kan dhabamsiisuu waan qabanii fi warra sabboonummaa Oromoo leellisu kana Oromoo keessaa